uffata baasnaan amanuun dadhabee. Yeroodhaaf maqaa kiyyee himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyaa hanga kutaa lammaffaa qofaattiin baradhe. Kutaa lama booddee garuu carraa barnoota argachuu hin arganne. Dhaladheen haatiif abbaan koo eenyu akka ta'an haga har'aatti waanan beeku hin qabu. Maqaan abbaas ta'e haadha ittiin hin waamamu. Maqaa maatii anaan guddisaniiti. Ani dhala isaanii akka hin taane ijoollummaa kootii kaasee natti maanguddadhe. Haati kiyya balbala namaa jalatti nagattee baddee jennaan namoonni naannoo sanaa na arganii buufata poolisiitti gabaasuun namni daa'ima kana guddifachuu barbaadu jedhee haala gaafatameen namni anaan na fudhatee na guddifatullee dhibee jennaan maatima kana biratti haa teessu jedhameen isaan bira ergan galee booda hanga umuriin koo waggaa 22 guutuutti mana isaaniittiin guddadhe. Maalis yoo ta'e ijoolleen erga jabaattee booddee namni kamuu ni barbaada mitiire. Daa'imummaa tilmaamaan baatii 6 kaasee maatii kana biratti guddadhe. Waggaa hamma kanaa garuu taa'uu kan hin danda'e haati manaa na jaallattee na barbaaddee yookiin hojii kiyyatti natti gammaddee otoo hin taane abbaa manaan ishee maal si goote yoo mana kanaa baate haadha abbaa hin qabdu eessa deemti jedhee wanta naaf mormuufi waa'ee kootti ijoollummaa kootii kaasee baay'ee walitti bu'aa turanii manaas na ari'anii balbala manaa jala guyyaa 3 guyyaa 4 yerootti buleeru nan qaba. Haadha abbaa hin qabdu wantan jedhameef naman bira deemu hin qabu isaanuma bira ittiin naannaha. Ijoolleedha balleessuun koon oolu yoon balleessu haati manaan baay'ee na adabdi. Yeroo na adabdu galgala abbaan manaan yeroo galu eeggadheen boo'een itti madda na fudhatee gala. Mucaa kana harkaan qabdee jennaan walitti buuna jedhee haadha manaa saalolee anaan manatti deebisa. Barnoota na galchanii turanii haa ta'uutii garuu kutaa 1 gara 2tti darbeen kutaa lammaffaa naannoo baatii 2 yeroon gahu haati manaan kan qoonqoo kee xiqqaateeti barnootas sin barsiisaayee jettee barnoota na dhaabsiste. Yoo faayidaa barnootaa beekanii malee nan baradha jedhaniis hin mormatani mitiire waanuma nyaadhu waanuman dhuguuf jecha akka maatii koon taane otoon beekuu jiraachuutti hin fufee. Haati manaan baay'ee tokko natti dabarti. Abbaan manaan immoo ijoollummaa koo waggaa 4 waggaa 5 irraa kaasee akka dhala isaatti ofitti na qaba. Arraba ijoolleen haadhaaf abbaan qabne arrabsamtu haati manaa kun kananaan hin arrabsine gonkumaa hin jiru jechuu nan danda'a. Guyyaa guyyaatti jecha diqaalaa eessatti akka dhalatte eenyurraa akka dhalatte kan hin beekne sanyii simbirroon facaaste guddis baddee carraa dhabduu sanyii qilleensaa fi kanneen kana fakkaatan waan isheen naan jetee ani hin guddanne hin jiru. Ta'us garuu arrabsoma waan na ta'eef yeroo ta'ee booddee mana kanaan ala hundaafuu garan deemuun qabu jedheen ijoollee isaaniif uffata miicaa buddeen tolchaa ittoo danfisaa hojii mana keessaa ganama sa'a 12 haga galgala sa'aatii 4tti dadhabetoon jedhiin hojjechaa mana sanatti guddadhe. Hagamis ta'e abbaan manaan akka dhala isaatti ijoollummaa kootii kaasee na ilaalus haa ta'uutii garuu umriin koo yeroo waggaa 11 guuturraatii kaasee yeroo haati manaan na ariitee bakkee keessa taa'een boohu haganni dhufutti na eeggadhu na qabee haa ta'uutii garuu bakka dubartiin tokko irra deddeebiitiin qaqqabamuu hin qabne na tuttuqu eegalee. Ani ijoolleedha miira kan jedhame wantan beeku hin qabu. Silaa akka haadhaatti natti dubbachuu na gorsuu kan qabu ture haadha manaa ture. Haa ta'uutii garuu waa tokkoyyuu waan hin beeku hin qabu. Yeroo umriin koo waggaa 11 ta'u na tuttuquu kan jalqabe yeroo umriin koo waggaa 13 guutummoo akkanuma otoo na sossobuu sobee harka isaatiin qaama saalaa kiyya tuttuquu jalqabe. Yeroo itti haati manaan mana hin jirre ilaallatee maqaa na waamee kottu naan jedhee
anis miilluma ijoolleetiin isa bira waan hin deemuuf haalli kun waan hin taane garan taanetti akka deemaa jiru sammuun koo otoo natti himuu isaan waan natti dubbatee diduu waan hin barreef yoon dide bor haadha manaa kana lolee mana kana keessa kan na tursu waan hin dhabuuf keessi kiyya sadarkaan taanerra isa waliin akka geenye otoo hin beekuu bira deemuu ittiin fufeem. Umrii koo waggaa 13ffaatti kabaja durbummaa koo abbaan na guddise akka abbaatti ni ilaalu anaaf jedhee ijoollummaa kootii kaasee naaf lolaa ture ofitti na hammatu ofitti na qabu dhala koo ol ishee kanatu na gaddisiisa jedhee haadha manaasaa anaaf mormutu kabaja koo narraa fudhateem. Kanaan jalqabeem miila haadha manaa fi ijoollee isaa ilaallatee hanga addunyaa kanarraatii abbaan manaan kuni boqotuti anaan akka haadha manaasaa lammataatti natti fayyadamaa tureem. Gara jalqabaarra miira dhukkubbii guddaatu natti dhagahama ture booddee irratti garuu anis bareen hundaafuu jiraachuuf carraa gara biraa hin qabu jedheen bifa kanaan waggaa 13tii kaasee haga umrii koo waggaa 22tti mana kanan tureem. Hanga har'aatti haati manaan gochaa kana waan beektu hin qabdu. Tasuma bifa kanaanis abbaa manaa ishee waliin anaan nan shakkitu. Anis jaalladheen mitiree kanatti kan hin seene erganni boqotees anis itti mun danda'u. Kanaan abbaan manaan kun otuma waliin jiraannu yeroo umriin koo waggaa 22 guutu dhukkubsatee akka narvii wayisa godhee afaan xaxee dubbachuu isa dhorkee lapheerra taa'ee isa ukkaamsuu jalqabee torban 2 keessatti haati manaan mana yaalaa magaalaa Finfinnee keessa tokkorraa gara tokkootti otoo deebistu addunyaa kanarraatii darbeem. Du'a nama kanaaf du'a abbaa koomoo du'a abbaa manaa koon jedha. Du'uu isaatti gammachuun qabu haa ta'uutii garuu gochaa kana yeroo hundaa narratti raawwachuu isaaf immoo boqonnaan argadheem. Maaliif anis nama daam. Xiqqoos taatu guddaa kabajni hinnaaf malaam. Kanaan haadha manaa waliin anis akka ijoollee isaatti gadda teenyee baatii tokko yeroo hin guunne keessatti haati manaan duroo isatu siif dhaabbataa har'ammoo eenyutu na dura dhaabbataa bayinarraa jettee mana isheetii na baastee ijoolleen ishee dhiisii jedhanii kadhataniinis umrii koo guutuu ishee bira hojjedheen qarshii 10 illee otoo naaf hin kenniin mana isheetiin ariitee. Duutii abbaa manaa anaaf gadda gara biraa fidee illee maal ta'a waamallee otootti kennitee cubbuu egeree ijoollee keef jettee hin sodaattu waamarree ittiin kennitu jedhanii ollaan firri otoo kadhatanii harka qullaa qulqulluu koo hodhu kanaan gatii tiraanspoortii siif ta'a otoo naan hin jedhiin haati manaan na gaggeessitee hanga baatii 2tti ollaa biran ture. Garin deemus bitaa waan natti galeef ollaa mana tokko bulaa mana tokko torbee 2 jedheen baatii 2 gahee. Baatii 2 booddee hojiin humnaa bakki hojjetamu tokko jira isa hojjedhu jiraadhu jechuun na gorsanii. Yeroo sana guyyaatti oolmaan qarshii 35 ture. Anis tole jedhee argadheen hojjechuun jalqabee ganama haga galgalaatti hojjenna guyyaa 4 5 booddee immoo maallaqni keenya nuuf kennama. Akkuma maallaqni keenya nuuf kennameen ijoollee dubartoota 3 ta'anii waliin galaniin kanaan boodaanis hireen sin waliin hin jiraadhaa jedhee gaafadheen isaanis kottu galii hanga jajjabaattutti gatii karaa sin kanfalchiisnu naan jedhanii nyaataaf wanta bahu qofa qoodeen baatii 4 isaan waliin hin jiraadhee. Bakka kanatti ture dargaggeessa yeroo jalqabaatiif seera qabeessaan na fuudhe waliin kanani wal baree. Innis akkuma keenya bakka sanaa hojii humnaa hojjetaa wal barre jaalalaan torbee 2 akkana waliin turre. Sanaan booddee mana qofaatti kireeffannee waliin jiraannaa haadha manaa koo ta'ii jedhe na gaafate. Hiriyoota kiyyaan yeroo mari'adhu argattee hiree dhiirota nu waliin hojjetu keessaa inni nama gaariidha akka ijoollee kaaniin ta'uu nu illee nu haa gaafatuuf eeggachaa turre dafii yaada saatoon jijjiiriin itti heerumii naan jedhanii. Anis itti heerumee silaas jaarsi bakka itti naaf ergamu hin qabu mitire jaarsi hin jiru akka cidhaa kan fakkaatu haga humna isaa hiriyoota isaa walitti qabee anis dubartoota kana wabii godhadheen wal eebbisnee gaa'elatti seennee. Namni akkuma humna isaatti jiraata mitire boqonnaa nan argadhee. Si'a kana namni mana kootii bahi jedhee na rakkisu
barbaachisu hin jiru. Ganama waliin baana hamma galgalaatti hojjennee waliin deebinaa. Yeroo sanatti maallaqni lamaan keenya walitti finnus gaarii ture. Hojiin keenyi hojii humnaa ta'us akka aanaa keenyaatti waan barbaanne nyaannaa, waan barbaanne uffachaa jireenyuma gaarii jiraachaa turre. Kanaan waggaa tokkoof baatii 4 erga waliin jiraannee booda na dhukkubee jennaan mana yaalaa deemeen ulfa baatii 5 akkan ta'e natti himanii. Abbaan manaan koos kanaan booddee hojii dhaabinaan jedhee hojii dhaabeen mana taa'een wanta inni fide bilcheesseen kennuufi eegalee. Ulfi kiyya naannoo baatii 8 yeroo ga'u haati kiyya waan si gargaartuuf haadha kiyya biratti ni deessanaan jedhee na fudhatee baadiyyaa ganduma aanaa keenya jala jirtu miilaan sa'aatii 2 walakkaa kan deemsistu baadiyyaa tokkotti na fudhatee deemee. Anis haadha isaa biran deemee. Yeroon haadha isaa jalqabuma arge baay'een na'ee. Akka dhiiraa areeda qabu. Sagaleen isaanii furdaadha. Sagalee dhiiraadha. Haa ta'uutii garuu ijoollee dhiiraa 2 dahaniiru. Mana keessas akkuma dubartiitti gadi jedhanii hojjetu. Rifeensa isaaniillee akka dubartii guddifachuun barbaadanii akka dhiiraatti kukkutatu. Manguddoodha anaaf nama gaarii turanii. Akkan dhagayetti bara jireenyaa isaanii guutuu dhiira waliin haadha manaa ta'anii jiraatanii akka hin beekne. Haa ta'uutii garuu abbaa garaagaraarraa ijoollee dhiiraa 2 abbaa manaa koo waliin godhataniiru. Kanaan anis mucaa dubaraa tokko daheen jireenyi koo baadiyyaatti haadha isaa bira waan natti toleef achuma jiraachuutti fufee. Abbaan manaan koo torbee 2ttis ji'attis ni dhufa. Ani haadha isaa waliin jiraachuun natti tolee. Isaanis nama mana keessaa waan hin qabneef ani isaan bira jiraachuun koo itti tolee waliin jiraachuutti fufne. Kan nama ajaa'ibu hawaasni naannoo sanaa haadha kana baay'ee sodaatu. Yoo dubbatan arrabni isaanii hin danda'amu. Kanarratti immoo karaattiin nama hidhan hin beekamu. Qoosaa tokkoyyuu ollaan isaan waliin hin dhaqu. Dhiiras ta'e dhalaa jechuudha. Kana hunda keessatti garuu waanin haadha abbaa manaa koorraa taajjabe namni qaama isaa yeroo dhiqatu guyyaa dhiqata. Isaan garuu halkan malee hin dhiqatanii. Gaaffii natti ta'a. Halkan qixxee ka'aniitu qaama isaanii dhiqatu. Siree isaan ciisanirra eenyullee yaabbatu. Uffata meeshaa isaanii kan jedhame tokkoyyuu naman tuqsiisanii. Kuni yeroo dheeraadhaaf hibboo natti ta'a ture. Daa'ima koo daheen haga baatii 6 yeroon guutu jaartiin kun mee maaluma qabaattee akkana nu dhoksitii halkan ka'een isheen ilaala jedheen guyyaa tokko otoo qaama dhiqachaa jiranii ifaa guddaa itti dhibsee. Harmi dubartii kan jedhame irra hin jiru. Malaaxaa akka laphee dhiiraatii. Karaa biraa immoo waan akka guntuta durbaa kan fakkaatu fo'aadhaan walitti hidhame buqqeerraa soofamee kan hojjetame morma isaaniitti hidhamee gadi rarra'a. Kan ammayyummaadhaan dubartoonni harma artifishaalii fakkaatu jechuudha. Argeen nannee miti isinitti himuu hin danda'u. Qaama saalaa dhiiraa irratti hin argine malee haati kun dhiiruma fakkaatu. Akkuman tiriika ifaa itti ibseen narratti utaalanii maal gochaa jirta fayyaan qabdu moo jechuun anarratti cufanii. Anis argeen taajjabeen gara manaatti ol deebi'ee. Guyyaa 3f haati kun jecha tokko natti hin dubbanne. Guyyaa 3ffaa booddee garuu ofii kottu naan jedhanii nyaata qopheessanii nyaadhu naan jechuun daa'ima na harkaa fuudhanii. Erga nyaadhee booddee bishaan naaf qopheessanii naaf kennanii dhugeen kunuunsuma isaanii duraatti deebi'anii jedheen yaadaan otoo jiruu guyyaa 14 booddee ni maraattaa naan jedhanii. Anis maaliin godhee jennaan hin maraadhaa maal na nyaachistanii jedhee yeroon gaafadhu anaan qullaa koo dhiirriyyuu na argeen beeku. Kan argite kana namatti hin dubbadha jettee jennaan immoo ittuu siifan daddabala jettee jaartiin natti deebiste. Qoricha akka na nyaachisan naaf galee battaluma harka kiyya afaan koo keessa kaa'een wanta nyaadhee baasuuf yaalee na keessaas ba'ee ture. Haa ta'utii garuu akkuma isaan jedhan torbeen lamni gaafa guutu ani ofii wallaalee qullaa buuseen oliif gadi fiiguu jalqabee. Booddee irratti namni naannoo sanaa na fuudhee haati manaan kee maraatteetti jechuun itti erganii dhufee na qabee deemee magaalan itti guddadhetti nagatee na biraa deemee. Na wal'aansisne mana yaalaa nan geessine. Anis na fuudhuu koo hin yaadanne kana hunda kan hin dhaga'e kan hin bare ergaan fayyeeti. Kanaan bakka ittiin guddadhe namoonni waan na beekaniif haadha manaa mana isheetii abbaan manaan ishee du'ee
baatii tokko booddee mana na baastetti abaluun maraattee kunoo bakka kana jirti jechuun itti manii dhuftee na fuutee dhala koo ta'uu baattus akkana taatee garuu si arguu hin barbaadu jettee mana isheetti na galchitee mana yaalaa magaalaa Finfinnee bakkeewwan mana amantaa garaarra na naannessitee jireenya kanatti baatii ja'a erga na waliin rakkattee booda ofitti hin deebi'ee baatii ja'a of wallaalu jechuun salphaa miti. Daa'ima koo yeroo sana kanan maraadheen haadha abbaa manaa kooti dhiiseen bahee hanga har'aatti ijaan argeen beeku nan fayyee yeroo tokko garuu natti deddeebi'a. Ergan fayyee booddee haadha manaa kana waliin illee xiqqoo waliin gallu mitire namumtuu maal naan jedha homaatoo siif hin kenniin mana kootii si baasuu kooti ifa manaaf godhii jireenya kanaafis kan si godhe anadhaa amma gara biyya barbaaddee deemiitii hojii xiqqoo eegaliitii hojjetadhu jettee horii 2 mana jiran naaf gurgurtee yeroo sanatti qarshii 10,000 naaf kennitee gara abbaa manaa koos gara daa'ima koos otoon jedheen gara biyya biraatti godaaneen jiraachuu jalqabee magaala gara biraa deemeen bakka namni nan beekne maraachuu koo of wallaaluu bakka hin beekamne deemeen mana bunaa reefuma jalqabeen hojjechuu jalqabee xiqqoo bifa kootti hin deebi'ee akka hin da'es narraa hin beekamu. Kana gidduutti bakkan hojjedhutti kanaa maamila hedduullee horachuun jalqabee namoonni hedduus natti dhiyaachuu eegalanii inni fuudhes inni hin fuunes ijoolleenis dargaggeessis haa ta'uutii yeroo dubartiin tokko qofaa galti jedhamuunsaa kan dhaga'ame yoo ta'e dhiirri waggaa 7 gudeeduu barbaada. Kanaan haalli kun xiqqoo yeroo natti ulfaatu halkan dargaggeessi jijjiiramee balbala koo rukuchuu yeroo jalqabu nama tokko akka obbolummaan isaa ta'u akka jaalalaan ofitti butuun qaba jedheen dargaggeessa qoosaa jaalalaa yeroo hundaa natti qoosu ani garuu akka inni haadha manaa qabuu fi ijoollee qabu gonkumaa hin beekne ofitti butuun eegalee mana koottus nan jedhee mana kootti waameen nyaachisee obaaseen sanyoo jedhamitire Oromoon sanyoo kiyyan godhee innis bakka hedduutti na gargaaraa ture. Dhukkubni of na wallaalchisuu koo bakkan hojjedhu turre yeroo garaagaraa natti ka'ee na kuffisee kobba afaaniif funyaaniin na baasisee ofin wallaala ture. Sanyoo kiyya kanatu qoricha aadaa jedhee baadiyyaa deemsa sa'a 4 dhaqaaf galma sa'a 8 deemee naa fidee dhibee kanarraa guutummaa guutuutti si'a dhumaaf hin fayyee. Kanaan ana biran bulu haa ta'utii garuu yeroon isa waametti yeroo kamiyyuu dhufee na waliin haasa'a na waliin oolaa. Kanaan haati manaansaa akka na waliin hariiroo qabu bira geessi. Dhuftee na arrabsitee abbaa manaa kiyya dhiisi ijoollee 3 anarraa qaba of qabii jiraadhu eenyummaa koo eessaa akkan dhufe waan hin beekneef eessaa dhuftee jettee maqaa dur haati manaan na guddistee natti dubbattuun na arrabsitee. Anis sanyoon kiyya yeroo dhufu haadha manaaf ijoollee akka qabdu maaf natti himnee jedheen gaafadheeni. Yeroo kana innis sin fuudha siiniin jedheeramoo sitti muun kiyya maaliif barbaachisee jedheenaaf deebisee. Haati manaan kee dhuftee na arrabsitee deebitee lamuu lammataa balbala koon ga'inii ani jireenya keessan gidduu seenuun barbaadu jedheen deebiseefi. Kanaan innis inni dhimma kee mitii dhimma koodhaa kan si barbaade anaa yoo jibbite ijoollee ishee fudhatee deemuu dandeessi kan akka kee dubartiin naaf taateettu hin jirtu haati manaan koo anaan nan gammachiistu ijoollee koo 3 jedheen waliin hin jira jireenya gammachuu qabu jiraachaan jiru afaan kee qabadhuutii na waliin turii jedhee natti dheekkame. Ani dudus inni garuu sa'aatii isaa dheekkatee ana bira dhufa. Sababa isaattis namni biyya sanaa anaan na kabajaa. Hedduun namaa kan nu beeku garuu akka nani obboleettii isaa ta'e yookiin fira isaa ta'etti. Sababiin isaa immoo hojiillee bakkan hojjedhu baay'ee na gargaara. Kanaan otoo jennu maatiin sanyoo kiyya kanaa haatiif abbaansaa akkam haadha manaa ta'uu qabdu dubartii gara biraa waliin ciista jechuun mana kan isaanii keessa jiraatu ture yoo hin dhaabdu ta'e mana kanaa sin baasa jechuun akeekkachiisatti kennanii. Kanaan dubbiin mana kanaa yoo ka'e immoo obboloonni isaa warri kaanillee irratti ka'anii keessa galuu waan danda'aniif inni immoo achumaan olfachuu waan fedheef akkamaa goonuu jedhe na gaafate. Dubbii kana kan itti kaase haadha manaa isaatii deemtee haadhaaf abbaa isaatti boossee kunoo dubartii eessaa akka dhufteen isheen beekamne mana bunaa qabdutti galee anaan na dagateeraa narraa
garagalee ciisaa jettee himatteeni. Kanaan anis rakkoon qabu anis magaaluma kana waan hin jiruuf bifa kanaan yoo walirraa adda baane obbolummaadhaan waliin itti fufuu dandeenya. Naaf bilbiltaa siif hin bilbilaa jedheen isatti dubbadhe. Innis haga dubbiin tasgabbaa'uu ofiitti jedhee anarraa fagaate. Akka durii guyyaa guyyaadhaan dhufuu dhaabe. Dhoksaadhaan naannoo waggaa 3 waliin dabarsine. Jireenya gaarii, jireenya umurii qabu, jireenya boqonnaa qabu biyya lafaa kanatti yeroon dabarse yoo jiraate yeroo inni na waliin turettidha. Har'as na waliin jira. Haa ta'utii garuu icciitiidhaanii kanaan dhoksineema otoo jirru ammas haati manaan akka nuti dhoksaadhaan wal argannu bira geessee maatii isheetti himatte. Abbaan koof haati koo kallacha si'a hedduu si kadhannee si gaafanneerra. Amma garuu mana gadhiisii bahii naan jedhanii. Yeroo kanatti jaalalleen kiyya kuni tooftaan uumaa ati magaala kana gadhiisii bakka biraa deemii hin jirtu eenyutti na himattu jedha jennee walii gallee guyyaa haati manaan maatii kiyyatti na himattee torbee booda maatii kiyyaaf intalli siin jettan eessa jirtii erga biyyaa baatee bubbulte mitii eenyutti na himattu eenyutti na komattu anoo erga isin dhaabi jettanii booda bara gaheen beekuu jedhee himatee anis biyyaa baheen gara biyya hambaa deemuufis karoorfadheen paaspoortiin kiyya dafee naa bahee innis dhiphina keessaa bahee ani gara biyya hambaatti imala koon taasisee. Kanaan booddee boqodheen biyya hambaa keessa hojjechuu jalqabee jireenyis tooratti naaf galtee. Kanaan yeroo ammaa kanatti waggaa 3ffaa hojjedheen jira. Wanti na rakkise waa tokkodha. Abbaan manaan koo kan duraa haati kiyya boqotteetti kanaan booddee kan si lolu hin jiru. Daa'ima keenya rakkadheen guddisaa jira. Balleessaa koo kaleessaatiif ifa manaaf godhiitii walitti deebinaa jedhee na kadhachaa jira. Namni jaalallee koo yookiin immoo sanyoo koo ta'e kun immoo haadha manaa kiyya hin barbaadu nan hiika kottu galiitii si waliin hin jiraadhaa jedhee na gaafachaa jira. Abbaa manaa kootti deebi'uuf yeroon dhukkubsadhe mana yaalaallee nan geessine. Maraatteetti jedhee daandii irratti nagatee na dhiisee deeme. Itti deebi'uun natti ulfaate. Isa lammaffaaf immoo haadha manaasaa haadha ijoollee isaarraa adda baaseetan itti neeruma. Gara kam akkan goru yookiin immoo lamaan isaanii dhiisuun bitaanatti galee. Meesin yaada qabdan komentii jalatti naaf qooda. Ana obboleettii keessan biyya hambaarraati. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtoota afurrisotaa qophii keenya nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa obboleettii keenya tokko isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Kabajamtoota afurritonni qophii keenya yaada keessan qoodaa fi jecha qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatooma. Laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuun illee hin dagatinaa jecha qophii gara biraatiin guyyaa boreen walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa.